Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa har'as deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa 8ffaa gilgaala 2.5 qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Mee gilgaala 2.5 gaafii 5.2 gaafii takkaffaa irraa haa jalqabnu. Gilgaala 5.2 gaafii tokkoffaa irraa haa isiniif eegalu. Gaafii tokkoffaanis akkas jedha. Rog-sadee A baacaa danaa armaan gadii irratti mul'ifame keessatti rogni Aabaa walitti galoo roga baacaati. Walitti galoo roga baacaati yeroo jiru kana yoo ta'e gatii xaa barbaadi jedha. Gatii xaa barbaadi. Baarratti ammoo safara qofa keessa rog-sadee A baacaa hafanii barbaadi jedha. Egaa asirrattis kan nutti mul'atu yookiin kan nuti argaa jirru kofti baarratti nuuf kenname digirii 30. Haa ta'u immoo dheerinni A hanga B jiruu fi B hanga C jiru walitti galoodha eega jedhee safarri qofa bakka A kanarratti uumamuu fi C irratti uumamu wal qixa ta'aa jechuudha. Kanaas maaliin beekna? A fi B'n wal qixa A hanga B akka jiru wal qixa B hanga C akka jiru waan ta'eef. Asirraa kaanee qofa A irratti uumamu kana hin beeknu. Mee teettaa jennee haa bakka buufannu. B irratti kan uumamu nuuf kennamee jira 30 ida'uu. A irratti kan uumamuu fi C irratti kan isaan kan uumamu hin beeknu waan ta'eef mee teettaa ida'uu teettaa wal qixa ni ta'a 180 haa jennu. Wal qixa 180. Kunis maaliif ida'ama qofoota keessa rog-sadeeti waan ta'eef ida'ama qofoota keessa rog-sadeeti waan ta'eef tole egaa 30 ida'uu 30 ida'uu 2 teettaa wal qixa ni ta'a 180 digriidha. Asitti 30 irraa 30 yeroo hirrifnu 180 irraas 30 yeroo fuunutti 30 asii wal balleessa. 2 teettaan nu hafaa wal qixa ni ta'a. 180 irraa 30 guufuun 150 nu hafaa gama lachuu 2 irraa asittis 2 irraa teettaan wal qixa ni ta'a 75 digriidha jechuudha. 75 digrii. Kana jechuun qofoota keessa rog-sadee lamaan hafe san arganne jechuudha. Qofoota keessa rog-sadee lamaan hafe arganne jechuudha. Asirraa amma kana booddee qofti as irratti uumamu 75 inni as irratti uumamus 75. Kana booddee amma gatii xaa argachuun salphaadha jechuudha. Gatii xaa barbaaduudhaaf 75 ida'uu 5 ida'uu 10 wal qixa ni ta'a 180. Kana jechuun qofa sarara qajeelaa irratti uumamu waan ta'eef jechuudha. Tole egaa 75 ida'uu 5 ida'uu 10 wal qixa 180 isa jiru irratti 10 fi 75 gisee walitti as finnu 80 fi 5 ida'uu 5 wal qixa ni ta'a 180 ta'a. 180 kana booddee 85 ida'uu 85 ida'uu 5 wal qixa ni ta'a 180. Asitti 85 irraa 85 ni hirrifna. 85 ni hirrifna ida'uu 5 isa jiru akkuma jirutti 180 irraa illee 85 ni hirrifna. 85 inni badaa asitti 5 wal qixa ni ta'a. 180 irraa 85 gaafa hirrifnu 95tu nu hafa. Asitti 5f ni hirra. 5f
xaan keenya walqixa ni taha 19 ta'a jechuu gatiin xaa 19 ta'a jechuudha. Tole egaa asirratti gatiin xaa 19 argannee jirra. Mee bakka buufnee mirkaneessinee haa ilaallu. Mirkaneessuudhaan ni dandeenya. Yoo mirkaneessinus maal ta'a? Bakka xaatti 5 bakka xaatti 19 yoo buufne 5 baay'isuu 19 ida'uu 10 ida'uu 75 isa asitti arganne san jechuu qofa isa keessaa walqixa meeqa nuuf fiduu qaba? 180 nuuf fiduu qaba. Asitti egaa 5 baay'isuu 19 jechuun 100 no 5 baay'isuu 19 jechuun 95 dhufaa 95 ida'uu 10 walqixa ni ta'a 100 ta'a ida'uu 75 walqixa ni ta'a 180 ta'a 105 ida'uu 75 180 walqixa 180 ta'a jechuudha. Akkana ta'a. Inni biraa gaaffii lammaffaatti yoo dhufnu gaaffii lammaffaan rog-sadee daa eefaa keessatti safarri kofaa daa si'a sadii safara kofa eeti. Safarri kofa ala verteksii faa irratti argamu dhibba yoo ta'e safarri kofa daa fi safarri kofa e barbaadi jaa. Kana dalaguudhaafis rog-sadee kaasuu nu barbaachisa. Rog-sadee daa eedhaa fi faa yoo jenne asiin faa kana gara alaatti argamu dhibba takkaan nuu kenname. Egaa kun dhibba nuu kenname as keessatti kan argamu meeqa akka ta'u barbaadu qabna jechuudha. As keessa akka argamu dirqama meeqa ta'a? 80 ta'a. 80 ta'a. Ida'amni isaanii 180 waan ta'eef. As akka argamu 80 eegar kennee kana booddee asiin ka uumamuu fi asiin ka uumamu daarrattii fi eerra akka uumamu jechuudha. Daa kanaa fi asii kanarratti ka uumamu beekuun salphaadha jechuudha. Asirraas hintii qabnurraa maal jee ture? Safarri kofa daa si'a sadii safara kofa eetii jee safarri kofa daan walqixa ni ta'a 3 eedha. 3 eedha. Eega jee booddee kana booddee 3 ida'uu kofa ida'uu 80 walqixa 180 ta'a jechuudha. 80 qofa bakka kamiitii yoo jenne isa gara keessaatti uumamu kana jechuudha. Isa gara keessaa faatti uumamu. Akkasuma 3n isa daarratti uumamu. 3n isa daarratti uumamu yoo ta'u een ammoo bakkuma kanatti kan uumamudha jechuudha. Egaa asirraa 3dhaa fi een gaafa walii daanu 4 ta'a. Ida'uu 80 walqixa 180ti. Egaa asirraa 4n walqixa ni ta'a. 4n walqixa ni ta'a. Asitti 80 hir'isuu 80 dhibbaa fi 80 hir'isuu 80 yoo jenne 80 0 wal godha. 4 walqixa ni ta'a. 80 irraa 80 hogguu fuune 80 irraa 80 yeroo fuune dhibbaatu nu hafa. Amma jala 4 asittillee jala 4 yoo jennu een walqixa ni ta'a. Een 4 jala 4 walqixa dhibba jala 4 yoo jennu een keenya walqixa ni ta'a 25 digirii ta'a. 25 digirii een keenya eega ta'e immoo kofa daa argachuudhaaf san meeqaan baay'ifna? 3 baay'ifna. 25 baay'isuu 3 gaafa jennu 75 ta'a. Qofti daarratti uumamu 75 ta'a jechuudha. Kunis kana fakkaataa akka aanu kofa sadaffaa irratti gaaffii sadaffaa mee rog-sadee daa eefaan kenname tokko keessatti safarri kofa daa 2 xaa ida'uu 4 safarri kofa 3 6 xaa hir'isuu 58 fi safarri kofa faa 5
xaa yoo ta'e gatii xaa barbaadii jaa. Okay. Kunis baay'ee haala salphaa ta'een barbaaduu dandeenya. Mee kana jechuun safarri kofadaa ida'uu safara ida'uu safara kofaa faa walqixa meeqaa 180 jechuudha. Haa ta'u gaa asirraa kan nuuf kenname yoo ilaallu lamaxaa ida'uu afurii ida'uu jahaxaa hir'isuu 58 ida'uu shanxaa yoo jenne asirratti amma 58 kun negatiifaan jira. 58 negatiifaan jira. Tole egaa gaafa as dabarsinu warra wal fakkaatu waliif finnaan lamaxaadhaa wajjin kan deemu jahaxaadha. Gaafa walitti idaanu 8xaa ta'a. 5xaa gaafa irratti idaanu 13 ta'a. 13 ta'a. Ida'uu afurii fi 58 yeroo walirraa hirrifnutti 58 irraa 4 gaafa hirrifnu 50 fi hir'isuu bakka kanatti hir'isuu 50 fi 4 jenna. 54 walqixa hir'isuu 54 walqixa 180 jenna. Amma gama lachuutu 54 irratti idaanaa jechuudha. 54 asitti 54 irratti idaana. 13xaa walqixa ni taha. 13xaan walqixa ni taha. 180 ida'uu 54 hogguu irratti idaanu. 4 0 fi 4 5 fi 8 13 234 ta'a. Tole 13 xaan walqixa ni ta'a. 234 gama lachuutu 13 irraa gama lachuu 13 irraa. Tole egaa 13f yeroo hirrutti amma kan nuti barbaannu gatii xaati waan ta'eef gatii xaa gatiin xaa keenya 234 gaafa hirru 23 13f takka 13 baay'isuu 13 baay'isuu takka 13 jechuun 24 irraa 23 irraa 13 23 irraa gaafa 13 gaafa fuunu 10 tun waafa kana biratti 13 hin gahu waan ta'eef 4 bira gabbuufanna. Tole 413f tole egaa asitti egaa 13 xaan walqixa ni ta'a 234 gama lachuutu 13f gama lachuutu 13f gaafa hirrutti 13 badaa xaan keenya walqixa ni ta'a 18 ta'a. 18 kun gatii xaati. Deebinee immoo kofoota tokkoon tokko daa irratti kan uumamu irratti kan uumamuu fi faa irratti kan uumamu baasuu ni dandeenya jechuudha. Kanaas akkamitti yoo jenne bakka xaatti 2 baay'isuu 18 ida'uu 4 yoo jenne 2 baay'isuu 18 baay'isuu 2 36 ta'a. 36 ida'uu 4 jechuun meeqa ta'a? 40 ta'a jechuudha. 40 kun qofa eessarratti uumamu? Qofa daa irratti uumamu jechuudha. Inni itti aanu qofa irratti uumamu. Qofti irratti uumamu immoo 6 baay'isuu 18 6 baay'isuu 18 hir'isuu 50 fi 8ti. Hir'isuu 58 6 baay'isuu 18 gaafa jennu
afurtamii saddeet jaha baay'isuu saddeet jechuun afurtamii saddeet barreessanii afur qabnaa jaha baay'isuu takkaa jechuun jaha fi afur kudhan dhibba takkaa fi saddeet taa'uun dhibba takkaa fi saddeet hir'isuu shantamii fi saddeetii saddeet irraa saddeet zeeroodha. Kudhan irraa shan gaafa hir'ifnu shan asitti shantama qofti irratti uumamu shantama jechuudha. 50 digirii ta'a. Itti aanee qofa faarratti uumamu kan gaafatamne qofti faarratti uumamus gaafa jennu shan baay'isuu kudha saddeetiiti. 5 baay'isuu kudha saddeetiiti yoo fudhanne kudha saddeet baay'isuu shanii 5 baay'isuu saddeetii 40 zeeroo barreessinee afur qabna 5 baay'isuu takka shanii fi afur sagalii kanaafuu 90 digirii ta'a jechuudha. Isaan hunda mee walitti idaanee haa ilaallu. Isa jalqabaa 40 argannee 40 ida'uu isatti aanu 50 argannee ida'uu 90 wal qixani tahaa 180 fiduu qabaa jechuudha. Kunis ni fidaa jechuudha. Kun kana fakkaata. Gara gaaffii afuraffaa fi isa dhumaatti yoo dabarru rog-sadee daa'eefaa kenname tokko keessatti yoo safarri kofa daa 60 digirii fi safarri kofa alaa verteksii 180 irratti argamu ta'e fa'aa irratti barbaadi jaa bara kofa barbaadi jaa. Asirraayis bifa salphaa ta'een barbaaduu dandeenya. Mee danaa akka nama kaasuutti haa barbaannu. Asirratti faan 130 jechuun keessaan kan nuuf kenname 50 ta'uu beeknaa jechuudha. 50 fi 130tu walitti 180 ta'a waan ta'eef keessaa kana 50 arganne. Garuummoo daarratti bakka kanaan daadha yoo jenne daarratti meeqa kenname 60 kenname. Kana barbaadi jenne gara keessaatti kan uumamu kana barbaaduudhaaf 60 ida'uu 50 ida'uu gara keessaatti uumame kana walqixa meeqa fidaa 180 fida. 60 ida'uu 50 meeqa ta'a 110 ta'a. 110 ida'uu qofa irratti uumame walqixani ta'a 180 ta'a. Tole 110 irraa 110 yoo fuune akkasuma 180 irraa 110 yoo fuune walqixani ta'a. 180 irraa 110 yoo fuune meeqa ta'a? 70 ta'a jechuudha. Kanaaf karaa gabaabaadhaan safarri kofa dha. 110 ida'uu akka xaatti yoo fudhanne da'uu xaa walqixani ta'a 180 jenne 110 irraa yoo 110 hirrifne asitti da'uu xaa jenne walqixa 180 irraa illee 110 yoo hirrifne 110 badaa xaanni hafaa xaa walqixani ta'a 180 hir'isuu 110 jechuun 70 ta'a. Kana jechuun kofa irratti uumamu walqixani ta'a 70 digirii ta'a jechuudha. 70 digirii ta'a. Tole gaaffiiwwan gilgaala 5.2 boqonnaa 5 asuma irratti kan dhaabnu ta'a. Yeroo itti aanutti mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti warreen chaanaalii kanaaf maatii taatan laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasuma warreen maatii hin ta'in ammoo saabskiraayib godhaa maaloo haa waliif guddifnu saabskiraayib waliif guddifnu chaanaalii walii haa walii guddifnu saabskiraayib waliif gochuudhaan akkasuma koomentii waliif